That's exactly how many of us felt. Asbiratti garuu wanti ajaa'ibaa tokko ni jira. Sunis deebisaa Muusaati alayhi salaam. Rakkoo wal fakkaataa san keessa dhaabbatee rakkoo wal fakkaataa akkasii san argaa jira. Haa ta'u malee basiiraan isaa onneen isaa waan biraa laalti. Waan biraa irratti irkattee jirti. But I want to tell you something amazing, and that is the reaction of Musa alayhi salam. In that same exact situation, he's looking at the same situation, but his basira, his heart is looking at and focused on something else. Qala kalla. He said no. Musa ni ta'u jedhe. Jechi kallaa jedhu waan tokko haala mormuudhaaf tajaajila. Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Dhugumatti rabbiin kiyya na waliin jira. Inni na qajeelchaadha jedhe. Sababaan an seenaa kan haalaan jaaladhuuf waan seenaa ta'eef qofaa miti. Dhugaadha seenaan bareedaadha. Seenaa ijoollee teenyatti himuu dandeenyudha. Garuu seenaa ijoollee raffisuuf jecha himnuu miti. Seenaan kun mallattoodha. Rabbi aayaa kanatti aansee inna fi zaalika la aayaa. Dhugumatti waan kana keessa mallattootu jira jedhe. Haa ta'u malee namni hedduun hin beeku. Namni hedduun hin hubatu. Tarii anaa fi isin laga guddaa akkasii hoomaa waraanaa duubaan nu aaree kan akkasii jidduu dhaabbachuu dhabutu mala. Haa ta'u malee nutis waan rakkoo jennee waamnu kan akkasii jidduutti hidhamuu dandeenya. Akkasumas rakkoo jabduu karaa ittiin keessaa bahan hin jirre keessa seenuu dandeenya. Ammoo yeroon amma keessa jirru kun yeroo akkasii san jennee yaanna. Gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin rakkoo akkasii keessa jirra jennee tilmaamna. Garuu wanti jabaan as biratti hubatamuu qabu. Deebisaa Nabi Muusaan rakkoo jabduu akkasii saniif kenne. Muusaan akkamitti lakkaa nuti hin mo'atamnu. Awwaan akkanaan sodaadhu. Awwaan kanaan hin mo'atamu jedhe. Sodaachuu miti inumaa hin yaadu jedhe. Muusaan maaf akkas jechuu danda'e? Deebisaan jiru xiyyeeffannaan isaa rakkoo isa mudate sanirra ta'uu dhabuu isaati. Xiyyeeffannaan isaa bahara diimaa yookiin ammoo hoomaa waraanaa sanii miti. Xiyyeeffannaan isaa Tiraampii miti. His focus was on Allah. Xiyyeeffannaan isaa Allah bira jira. Xiyyeeffannaan isaa inna ma'iya rabbii sayahdiin. Rabbiin kiyya na waliin jira kan jedhu. Rabbi yoo si wajji jiraate cinqamuu hin qabdu. Inni rakkoo tana keessaa na baasa jettee yaaduu qabda. Rabbiin barumsa bara dheeraaf turu nu barsiisaa jira. Nuti rakkoo jabduu jennee tilmaamnu keessa seenuu dandeenya. Akkuma Rabbiin nuun jedhe rakkoo haalaan ulfaattu keessa seenuu dandeenya. And what also strikes me about his story is that he didn't know how. Seenaa Muusaa keessaa wanti biraa kan ajaa'iba natti ta'e Muusaan rakkoo san keessaa akkamitti akka bahu beekuu dhabuu isaati. Namoonni Muusaa waliin jiran sunniin dandeettii bahara san addaan kutuu hin qaban. Mudannoon sun mudannoo baramaa miti. Garuu Muusaan rakkoo san keessaa akkamitti akka bahu beekuu baatus hin cinqamne. Nuti yoo rakkoon takka nu mudatte rakkoo hin qabu. Karoora akkanaa fi akkasii ni qabna. Jennee dubbachuun nuuf salphaadha. Akkamitti wantoota sanniin akka dalagnus ni beeyna ta'a. Garuu waan mudatuudhaaf deemu bakka hin beeknetti yoo Rabbii keenya irratti hirkanne wanti sun tawakkula jedhama. Muusaan Rabbiin akka isa waliin jiru ni beeka. Akka inni isa qajeelchus ni beeka. Qooda keenya hoo akkamitti baana jechuu dandeessu. Sirriidha. Bareedina seenaa kanaa keessaa inni tokko Rabbiin Muusaa rakkoo san keessaa akka baasu beekamus garuu Muusaan tarkaanfii akka fudhatu ajajamuu isaati. Waan wahii akka dalagu ajajameera. Ulee isaatiin bahara san akka dhahu isa ajaje. Kanaafuu Muusaan sababaa akka guutu gaafatameera. Nutis akkasuma sababaa akka guunnu ajajamneerra. Tawakkullii fi sababaa guutuun wantoota adda bahanii miti. Wantoota wal qabatanii deemanidha. Akkuma ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhanitti gaala kee hidhuu qabda. Wayituma hiitu san eegumsaaf Rabbii keetitti hirkachuu qabda. Wantoota garagaraati jettanii akka yaanne. Yeroo hedduu namoonni dhaamsatan wayita hiikan gaala kee hidhi san booda Rabbii keetitti hirkadhu jedhan. Garuu dhimmichi akkasii miti. That's not what it says. It says اعقلها وتوكل. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam wayita namicha saniin gaala kee hidhiitii Rabbii keetitti hirkadhu jedhan dubbii garagaraa lama itti dubbataa hin jiran. Dubbii wal faana deemtu itti himaaran. Dalagaa takka eega dalagnee booda dalagaa teenya san irratti hirkannee waan gaarii argachuuf dalagaa san abdachuu hin qabnu. Wanti nuti gochuu qabnu waan san dalagaa bu'aa gaarii argachuuf Rabbii keenyatti hirkachuudha. Kun qabxii haalaan barbaachisaadha. Nuti warri aktiivistoota jedhamnu rakkoo yeroo hedduu irra deddeebiidhaan nu mudatu takkatu jira. Abdii keenya dalagaa aktiivizimii keenya irratti goona. Bu'aa sila argachuudhaaf karoorfanne wayita argachuu dhabnetti ammoo abdii muranna. Ilaalcha mo'atamuu keenya jedhuun qabamna. Garuu abdii keessaa yoo Rabbi irratti gootan wanti isin mudataa jiru hanga fedhii guddaas ta'u Rabbiin isin bira jiraachuu isaa ni beektu. Kun ammoo waan Nabi Muusaa alayhi salaam mudateedha. Bahara san akka dhahu ajajame. Kanaafuu innis tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Haa ta'u malee qabxiin ijoon tokko ni jira. Amma nuti magaalaa Chicaagoo keessa jirra. Osoo an ulee guddaa qabadhaa haroo Michigaan dhahaa isiniin jedhee haroon sun adda hin citu. Maaliif? Dalagaa nama saniitii miti kan bu'aa argamsiisu.
Nabi Muusaan waan Rabbiin bahara san dhahi jedheeniif dhahe. Kun qaama ibaadaa isaati. Kanaafuu dalagaan aktiivizimii nuti itti jirru kun hundi qaama ibaadaa keenyaa ta'uu qaba. Haa ta'u malee dalagaan keenya sababaa nuti tarkaanfii fudhanneef waan milkaa'u akka nutti hin fakkaanne. Sochii aktiivizimii keenyaa miti kan lubbuun nu tursiise. Rabbii keenyatu lubbuun nu tursiise. Kun tawhiida keenya. Waan halaan barbaachisaadha. Rabbi qofatu nu jiraachisa. Rabbi qofatu karaa ittiin baanu nu mijeessa. Inni alfattaah. Ani alfattaah miti. Isin alfattaah miti. Nuti akka dhaabbataatti alfattaah miti. Nuti waan of dura nu mudatu jijjiiruu hin dandeenyu. Rabbitu haala keenya jijjiira. I'm not Al-Fattah. You're not Al-Fattah. We're not as organizations Al-Fattah. We don't change our circumstances. Allah changes our circumstances. Jijjiiramaan wal qabatee foormulaa haalaan barbaachisaa ta'e tokkotu jira. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanga namoonni haala keessa jiran hin jijjiirinitti Rabbi isaan hin jijjiiru. Kan haala keessa hin jijjiiru Allah. Garuu Rabbi hanga namoonni imaana isaanii kan keessaa hin jijjiirinitti inni haala isaanii akka hin jijjiirre dubbateera. Nuti dalagaa hojjechuu qabnutu jira. Nuti bahara dhahuu qabnutu jira. Garuu yeroo wal fakkaataa kanatti abdii murachuu hin qabnu. Yeroo wal fakkaataa sanitti ilaalcha kallaa innama ee Rabbii sayaahadin jedhu qabaachuu qabna. Dhugumatti Rabbiin keenya nu waliin jira jechuu qabna. Isatu rakkoo tana keessaa nu baasa. Kun waan haalaan barbaachisaadha. Waan takka isinii himuu fedha. Yoo xiyyeeffannaan keessan hundi rakkoo ta'e wanti qalbii keessan keessaa mul'atu amala banii Israa'elootaa san ta'a. Sababni isaa wanti nuti haasofnu hundi yoo rakkoo ta'e, wanti nuti yaadnu hundi yoo rakkoo ta'e, wanti nuti miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansinu hundi yoo rakkoo ta'e, wanti nuti irratti mari'annu hundi yoo rakkoo ta'e, saayikolojiin akka jedhutti wanti ati irratti xiyyeeffattu sun guddaa ta'ee sitti mul'ata. Sababa kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa zikrii irratti akka xiyyeeffannu nu ajaje. Adaduma nuti zikrii baay'isaa deemnuun barbaachisummaan ibaadaa Rabbii jabaatee nutti mul'ata. Garuu wantoota karaa faallaa deeman irratti yoo xiyyeeffannu, xiyyeeffannaan keenya waa'ee namoota dubbii garagaraa nutti darbatanii yoo ta'e sun rakkoo ta'a. Xiyyeeffannaan keenyas sanuma irratti hafa. Dhugaa isinitti hima. Abdii kutannaa irratti hafna. Xiyyeeffannaan keenya rakkoo yoo ta'e rakkoon sun guddaa ta'ee nutti mul'ata. Kun rakkoo hamtuu amma keessa jirrudha. Xiyyeeffannaan keenya innama ee Rabbii sayaahadin kan jedhu ta'uu qaba. Kun qabxii xiyyeeffannaa addaati. Xiyyeeffannaan Nabi Muusaa alayhi salaam dhugumatti Rabbiin kiyya na waliin jira. Inni na qajeelcha. Eeyyan gahee kiyya dalaguu qaba. Garuu wayituma qooda kiyya dalagu kana onneen tiyya Rabbi ilaalti. Onneen tiyya rakkoo hin ilaaltu. Onneen tiyya dubbii Tiraamp irratti hin xiyyeeffattu. Onneen tiyya dalagaa Tiraamp irratti hin xiyyeeffattu. Qaama ibaadaa kiyyaa waan ta'eef qooda kiyya ni hojjedha. Garuu xiyyeeffannaan kiyya Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaa bira jira. Qabxiin xiyyeeffannaa keetii yoo Rabbiin bira ta'e abdii kutannaa keessan seentu. Sababni isaa Rabbiin akka si qajeelchu ni beekta. Kun qabxii haalaan barbaachisaadha. Saying or what Trump isn't saying or what he's going to do or what he's not going to do. Yes, I do my part because it's part of my worship. But Allah Subhanahu wa Ta'ala is my focus. And when Allah is your focus, then you don't fall into despair because you know that Allah's got you. This is extremely important.